Oduu gammachiisaa jaalatamtoota ilmaan Oromoo idil addunyaa hundumaa Rozilaan YouTube channel biyya adda addaa keessatti maamiltootaaf daawwattoota ishee akkasumas hiriyoota ishee ilmaan Oromoo idil addunyaa hundumaaf yaamicha Oromummaa fi sabummaa isiniif gootee jirti. Rozilaan YouTube channelin qophii adda addaa qopheessuudhaan akkasumas shamarran Oromoo dargaggoo qeerroo wajjin kallattiilee adda addaatiin mariilee adda addaa keessummeessaa turuun ishee waan yaadatamudha. Marreegaa amma imala ishee kan Oromiyaa deeffatte fakkaatti. Oromiyaatti galuudhaaf immoo duraan dursee obbolawwan koo kanneen jireenya baqattummaa keessatti mi'aa fi hadhaa jireenya baqattummaa wajjin dhandhamachaa biyyoota adda addaa wajjin egeree keenya wal wajjin mari'achaa kanneen kallattii adda addaatiin riqicha jireenyaa akkasuma tumsa kallattii adda addaatiin naaf ta'aa turtan warroonni subscribe like share gochuudhaan YouTube'dhaan na deeggaraa turtan ilmaan Oromoodhaaf hundi keessanuu jetti Rozilaan YouTube channel ergaa ishee gama madda walaabuu YouTube channelitti nu dabarsiteen nutis fuunee kallattiidhaan qilleensa arboofne deeggartoota ishee maamiltoota ishee gurra buusuudhaaf dirqamne marreegaa daawwattoota Rozilaan YouTube channelin qophii addaa qabattee dhiyeenyatti geggeessaa ishee imala gara biyya abbaa ishee Oromiyaatti gootuun wal qabachuudhaan dursarratti ilmaan Oromoo kanneen kaleessa jireenya baqattummaa keessatti jiruu baqattummaa hammaattuu fi dhamaatu wal wajjin dhandhamachaa wabayii adda addaa keessa waliin darbine caluma jedhee eeyyeen caluma jedhee biraan deemu jechuudha. Shamarreen Rozilaan YouTube channelidhaan maqaa lammaffaa Tulluu Diimtuun kan beekamtu waltajjiilee adda addaa qopheessuudhaan shamarran Oromoo fi dargaggoowwan Oromoo warreen YouTube channelii fi isaan biroo biratti beekamtii guddaa qabduu fi kabajaa guddaa qabdu. Rozilaan YouTube channel qophii addaa isiniif qopheessitee jirti. Narraan nafinaa jechuudhaan ergaa ishee gamanaa yoo dabarsitu nutis gammachuu guddaa waliin marreegaa Oromoon yaamicha walii gatee wal bira dhaabbachuun wal geeggeessuun walii tumsuun yaada wal jijjiiruun jabaadhu jedhanii wal geggeessuun kennama kaleessa dhalootaaf kennamedha. Egaa gara Oromiyaatti galuun ishee waan guddaadha. Hojimaata gurguddoo hojiilee gurguddoo bu'aa adda addaa keessummeessuun ishee waan hin oolledha. Obsaan bira darbi jechaani Rozilaan YouTube channelin ilmaan Oromoo jaalatamtoota hundumaaf kabajamtoota ilmaan Oromoo biyyoota adda addaa jirtaniif yaamicha Oromummaa fi sabummaa isiniif